Raadiyoo Sagalee Oromooti. Raadiyoon Sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata, roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 haga 7 walakkaatti dambalii gabaabaa meetirbaandii 16 yookaan kiiloohertzii 17,850 irratti qophiilee isiniif dabarsu amma jalqaba. Kun Raadiyoo Sagalee Oromooti. Akka mooltan dhaggeeffatoota keenya, nagaan keenya bakka jirtanitti sinaa ga'u. Harri fulbaana 10 bara 2014. Qophiileen har'aaf qabannee dhiyaanne tibbanaa fi mala jireenyaati. Tibbanaan waa'ee maaster pilaanii magaalaa Finfinneetiif qophaa'e jedhame irratti xiinxala hayyuu tokko kennan isiniif dhiyeessa. Qophiin mala jireenyaa immoo waa'ee bareeduu Oromoo irratti gaaffii fi deebii shamarree Margituu Maammaa waliin taasifame kutaa dhumaatu isiniif dhiyaata. Dura kan dhiyaatu oduudha. Kanan isin keessummeessu Ayyaantuu Dameetii, amma gara oduuttan isin dabarsa. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya, oduu sa'aatii kanaaf qabnu isin dhageessisaa. Oduu kan isin dhageessisu Annaabasaa Waaqjiraati. Oromiyaa giddu galaa magaalaa Amboo keessatti humni hin beekamne waajjira bulchiinsa godinichaa boombiidhaan haleeluun gabaafame. Maddi keenya Amboorraa akka gabaasetti boombiidhaan kan haleelame waajjirri bulchiinsaa kun hedduu miidhameera. Yeroo boombiidhaan haleelametti garuu namni keessa akka hin turre beekameera. Akka oduun kun ibsutti tarkaanfii kanaan yeroo ammaa bakka bu'ootni mootummaa hedduu waan rifataniif namoota adda addaa qabanii hiraarsaa akka jiran beekameera. Magaalaa Amboo keessatti yeroo garaagaraa tarkaanfiin fudhatamaa jiru dabballootaa fi bakka bu'oota mootummaa rifaasisaa akka jirullee beekameera. Yeroo garaagaraatti sakattaan naannoo sanatti gaggeeffames firii malee hafuusaatiin miseensonni OPDO fi akkasumas basaasonni qorannoodhaan wal muddaa akka jiran beekameera. Tarkaanfiin kun kan fudhatame fulbaana 9 yoo ta'u yeroo sanarraa eegalee naannoo Ambootti ammallee sakattaan guddaa adeemaa akka jiru oduun kun dabalee ibseera. Jiraattonni naannoo magaalaa Finfinnee Burraayyuu jiraatan ibsaa dhabanii rakkachaa akka jiran ibsan. Akka gabaasaan keenya ibsetti jiraattonni naannoo Burraayyuu ibsaa erga dhabanii baatiin tokko darbee jira. Yeroo ammaa sa'aatii 24 keessatti yeroo tokkitti callaa ibsaa argachuuf carraa akka argatan kan ibsan jiraattonni naannoo Burraayyuu sababa itti ibsaa kana dhabanillee beekuuf yaalanillee nama isaan dubbisu akka hin arganne ibsaniiru. Oromiyaa keessaa humni ibsaa guddaa akka burqu beekamaadha. Haa ta'uti uummati naannichaa faayidaa irraa argataa akka hin jirre yeroo adda addaatti ibsamaa jira. Mootummaan Itoophiyaa hidhamtoota 900 ol ta'aniif dhiifama gochuuf akka jiru beeksise. Adeemsi dhiifamaa kun garuu loogiin kan guutame ta'uu hidhamtoonni hafan ni ibsu. Akka gabaasaan keenya ibsetti adeemsa dhiifamaatiin kan gallakkifaman irra jireessa namoota malaammaltummaan hidhaman kanneen miseensaa fi deeggartoota adda waawii ta'an ta'uun beekame. Mootummaan Itoophiyaa maqaadhaaf dhiifamaaniin hidhamtoota gadhiisaa jedhu malee adeemsa keessa irraa aga jalaatti kan jiran bakka bu'ooti adda waawii fi Ihaadig gamtaadhaan ta'anii nama ilaalcha isaaniirraa fagoo ta'ee argame jedhanii yaadan akka dhiifamaan gadi hin gadhiifne beekamaadha. Kanneen hiikaman keessaa harki caalaan kanneen malaammaltummaan hidhamanii fi dhimmoota garaagaraatiin wal qabate ta'uun beekameera. Keessaayyuu namooti sababa siyaasaatiin hidhamaniif Oromoo ta'an hedduun loogiidhaan akka dhiifama dhorkaman gabaasni kun ibseera. Hooggantoonni mootummaa Yuunaayitid Kingdom biyyi Scotland akka UK jala turtuuf duula gaggeessuutti jiru. Warri Scotland immoo bilisummaa isaanii labsachuuf duula gaggeessuu itti fufanii jiru. Yeroo gama hundaan duulli deemaa jiru kanatti ministeerri muummee Ingiliz David Cameron warri Scotland akka UK waliin turan gaafatanii jiru. Dhaamsi isaanii UK waliin yoo jiraattan egereen keenya gaarii ta'a kan jedhu. Warri Scotland immoo gama isaaniitiin hiree murteeffannaa keenyaan bilisummaa keenya labsanna jedhanii guyyaa murtee uummataa eeggachaa akka jiran beekamaadha. Oduu sa'aatii kanaaf qabnu kanuma qophii keenyaa fi waliin nagaan nu tura.
bilisummaa. Falmata Oromoo kayoon keettis cima 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 goota qabsoof lolii lolii injifannoo beekama. Berumada gargaarsan qabuun jenne yaanne tasuma dambo bangkapsoo goona hanga bilisummaa kaayoo galee baane amma galmaanenya kaayoo galee baane amma galmaanenya akka suuftuu bilisummaa kaayoo galee cima cima cima. Qophii tibbanaa. Jirra jirtuu dhaggeeffattoota keenya. Qophii keenya har'aa keessatti abbaa dubbii kan ta'e dhimma pilaanii haaraa magaalaa Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee jiraniif bahe irratti hayyuu tokko qabannee dhiyaanneerra. Hayyuun keenya kun digirii jalqabaa fi digirii lammaffaatiin arkitekcharii yookaan immoo waa'ee ijaarsa magaalaa irratti baratanii magaalaa Finfinneetiif ogummaa kanaan nama hojjetaa turanidha. Mana marii bulchiinsa magaalaa Finfinneettis waggaa 7 bara dargii keessa tajaajilaniiru. Kana malees digirii isaanii sadaffaa yookaan immoo dooktorummaa isaaniis waa'ee ijaarsa magaalaa fi seera hawaasummaa magaalli tokko itti babal'achuu dandeessu irratti biyya Ameerikaatti fudhatanii achuma ittiin dalagaa turaniiru. Keessummaan keenya kun maqaan isaanii Dr. Gizaachoo Teessooti. Tole Dr. Gizaachoo fayyaa ta'a yeroo keessanii fi mee akka walii galaatti addunyaarraa kaan otoo Finfinnee keessan galiin magaalli tokko akka addunyaatti olisaa ta'u dalga otoo hin babal'atiin kan dursamee xiyyeeffannaan itti kennamee ilaalamuu qabu jira haalonni maal fa'i yoo jiraate Dr. Otoo isarraa kaane. Egaa waan gurguddaan lamatu jira waan irratti ilaalanii maaliifi magaala ijaaruu kana irratti guddinatu dhufa. Guddinni kun immoo dhiibbaa qaba. Maal irratti dhiibbaa qaba han jedhu sanatu ilaalamuutu irra jira jechuudha. Waan gurguddaan lamadha. Tokko eegumsa qabeenya naannootiin, lammaffaan immoo nageenya uummataa sana. Otoo magaalli hin bal'atiin maal irratti bal'ata han jedhu haalli qabatamaa lafarra jiru ilaalamuutu irra jira jechuudha. Guddinni suni otoo tokko miidhiin, otoo qabeenya naannoo miidhiin, otoo haala biyya sanaan hin miidhiin guddina magaalaa sana naannoon suni qabachuu danda'a waan jedhu deeggaree utubee wal jiraachisuu danda'u inni jedhu suni waliin ilaalamuutu irra jira jechuudha. Keessumaa akka aadaa fa'aa, akka amantii fa'aa, akka lafa itti namni amantii godhatu, akka seenaa naannoo sanaa, akka qabeenya naannoo sanaa, akka laga, akka bishaanii, akka tulluu waan akkasii kana ilaaleeti kuni hin ta'amuu, hin baatamuu, yeroo dheeraaf baachuu danda'amuu hin danda'u waan jedhu suni ilaalamuutu irra jira jechuudha. Yoggaa kana murteessanis akka seeraatti hawaasni naannoo bulchitoonni naannoo sanaa warri magaala jalatti hin bulle yeroodhaaf warri bulchiisa mataa isaanii qaban uummanni ofiisaa ollaa sana jiraatu hin dubbifamu moo hin dubbifamu akka seeraatti akka muuxannoo magaalota guddoo adda addaatti. Egaa durumaa jalqabaa kaasee yoo mootummaa sanatu haala akka mootummaan suni itti jirutu murteessaadha. Mootummaan suni yoo dimokiraataa ta'e hawaasarraa ka'ee uummatarraa ka'ee qooda irraa fudhata jechuudha. Jalqabaa ka'eeti uummata mariisisee dantaa uummataa eegee dantaa naannoo sanaa eegeetu ta'uu qaba. Isa sana irratti uummannis mari'achuu qaba jechuudha. Jalqabaa kaasee uummanni quba qabaachuu qaba. Quba qabaachuu qaba qofa otoo hin ta'in akka abbaa guddinaa sanaatti akka haala biyya sanaatti abbaa ta'eetu uummanni suni dura dursee magaala sana abboomuu qaba jechuudha. Guddina sanas abboomuu qaba jechuudha. Magaalota Ameerikaa waggaa hedduu jiraattaniisin naannoo Daalaas isoo fudhanne Waashingtan DC isoo fudhanne wayita magaalonni gurguddoo kun guddatanii magaalota xixiqqoo isaan ollaa jiru
dirqama magaalaa xixiqqoo sun isaanitti hidhatanii guddatuu qabu moo magaalaa xixiqqoon ollaa sana jiran uf danda'anii kophaatti bulchiinsa mataa isaanii qabaatanii waan isaaniif barbaachisu ijaarsa karaa daandii mana barumsaa fayyaa bishaan hundumaa uf danda'anii qabu moo magaaluma Daalaas jalatti yookaan Washington DC jalattidha magaalonni ollaa sana jiru kan isaan guddatan akka muuxannootti? Akka muuxannootti achi han jiru magaalli tokko jiraannan magaalli tokko magaalaa tokko irratti qottisuu hin danda'u magaalli tokko magaalaa tokko irraa bulchiisa fudhachuu hin danda'u. Magaalli tokko bulchiisa mataasaa qaba magaalli biraas bulchiisa mataasaa qaba. Garuu bakka adda addaatti walirraa ergifachuu danda'u. Fakkeenyaaf magaalli tokko yoo tajaajila bishaaniin qabu ta'e an tokkorraa kiraayeffatee horii kaffalee fi irraa liqeeffachuu danda'a. Tajaajila eegumsa abiddaa fa'aa waan akkasii kana walirraa liqeeffachuu danda'u irraa kan hafe tokko tokko bulchee tokko tokkorraa lafa fudhatee tokko tokkorraa bulchiisa adda addaa advaanteejii irraa fudhatu jechuudha. Mee amma gara muuxannoo keessa magaalaa Finfinnee keessatti haa deebinu. Haa bal'attu jedhamee karoorri kan jiru yookaan wixineen kan jiru yookaan seerri bulchiinsa magaalaa Finfinnee lafa Oromoo naannoo Finfinnee jiru sana itti babal'isanii qabachuudhaaf karoorri isaa yookaan seerri isaa maal fakkaata ture bara isin bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessa turtan Dr. Seerri kana jedhee taa'eeru hin jiru beektaa amma siraa otoo ta'e manni murtii jalqabaa kaasee hamma gararraatti jiraatee maaster pilaaniin tokko qophaa'uun maaster pilaanii sana infoorsii godhu mirgi dhala namaa yoo tuqame mirgi abbaa qabeenyaa yoo tuqame bakkatti deemee iyyatee bakkatti deemee mirga isaa kabachiifatu tokko hin jiru. Kanarraa kanafes ekspertii tokko qofaatu murteessa ture. Namni yoo maandisiin tokko jiraate lakki kun sigaa siin jedha fudhattee deemta jechuudha. Yoo kun hankeeti jedhe hankee ta'a jechuudha. Lafuma qotee bulaa Oromoo tokko bulchaa gandaallee hin gaafatan jechuudha. Kan immoo daangaa malee dhumu. Hin gaafatanii argitee qotee bulaa dhumtiyyuu akka abbaa qabeenyaatti lakkaa'amu akka nama innillee lafni qotisaa suni lafa qotisaa ta'e magaala keessa jiraachuu akka danda'u. Maaster pilaanii biyya biraa yoo ilaalle akka jirutti magaala keessa ta'uun haala jireenyaa sana haala duraan jiru sana kabajanii magaalallee gochuu danda'u turan. Waan akkasii kun waan hedduutu hin kabajamu achi keessatti waan hedduutu yaadamu jechuudha. Amma kan yaadattan badiin hawaasummaa dinagdee naannoo irra gaheera jettanii yaadattan jira Finfinneen yoggaa babal'attu baruma sanallee jechuudha. Inni tokkoffaan aadaan Oromoo badaa deemuusaa afaan Oromoo achirraa naannoo sanarraa amantiin Oromoo seenaa qabeeyyiin lafa Oromoo suni gosni Oromoo achirraa buqqa'anii gara biraatti deemanii yookaan bakka isaan bu'an akka hin beekamnetti baduunsaa kana hundinuu inuma beeka. Lammaffaa magaala sanarraa dhangala'aan warshaarraa mana fincaaniirraa xuriin magaalarraa bahu naannoo sana baay'ee summeessa. Keessuma bishaan lolaan magaalarraa ka'ee gara baadiyyaatti deemu summii adda addaa baateetu deema. Zayitii kana qalamii waanallee kana qalama ittiin mana dibanii waanallee jedhanii kan makiinaa kan garaajii kan adda addaa kan warshaallee adda addaa irraa bahu xuriin suni dhiqaan suni dhangala'aan sun lolaa akkasii fudhateetu deemaa jechuudha. Karaa biraa magaalli gaafa guddatu lafni asfaaltii ta'uu fi lafni konkiriitii ta'uu waan baay'achaa deemuu fi lafni magaalaan manni irratti ijaaramu lafa isa manni irratti ijaaramne caalaa waan deemuu fi lafni suni bishaan sana gadi liqimsu bokkaan yeroo bate hundinuu gara lolaatti ta'eeti lolaan suni dhiqee uummata gadi karaa gadii jiru karaa laga sana uummata keenya summeessaa jechuudha. Akkuma beekamutti naannoo keenyatti naannoo Finfinneetti bishaanii qulqulluu hin argatanii uummanni sun lagaa waraabbatanii akkuma jirutti bishaan sana fuudhanii ittiin dhuguu ittiin nyaatu ittiin dhiqatu waan illee godhu jechuudha. Otoo qorichitti nammee dawaan itti nammee otoo qulqullaa'in jechuudha. Inni suni qabeenya guddaadha. Karaa biraarraa kanaaf immoo lafni suni babal'achaa deema waggaa waggaadhaan yeroo yeroodhaan bal'achaa deemu suni qabeenya lafa qotisa Oromiyaarraa dhiphisaa deema jechuudha.
suni afaan Ingiliziitiin prime land lafa jedhamu sana balleessaa deema jechuudha. Lafa qotisaaf ta'u, lafa gaarii, bosona gaarii, bishaan gaarii, tulluu gaariitu badaa deema jechuudha. Kanuma caalaayyuu immoo qotee bulaan keenyi waa buqqa'u afaansaa, aadaansaa, eenyummaansaa buqqa'aa deemaa jechuudha. Suni lafa Oromiyaa isaa deema. Karaa biraa akka amma mootummaan kun hojjechaa jirutti Finfinneen akka bulchiisa tokkooti, akka federaalii isteetii tokkooti jechuudha. Daangaa federaal isteetii tokko keessatti yoo dhuguma federaal arranjimentiin jiraate daangaa Oromiyaa keessatti daangaa biraa banuun yakka biraadha. Innis dhiibbaa hamaa godheera jedhetaniin yaada namni keenya kana hin hubata waan inni ta'aa jiru jechuudha. Tole. Mee gargar jalqabdanii waa'ee Finfinnee kanatti seenna. Mootummaan amma aangoo qabatee jiru kun magaalaa Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee warra jiran misoomaan walitti hiinaa akka jedhu karoora bulchiinsa magaalaa fi naannoo sanaaf baasee mormii irratti ka'eera. Guddinni magaalaa Finfinnee hagamittidha? Daangaa qabaa? Haga eessaatti guddachuu danda'a, Dooktor? Magaalli takkaa guddachuutti kaanaani akka maleetti guddachuu danda'a. Magaalli kun akkaataa itti guddatu urban sprawl jedhanii urbanizationii qofa normal urbanizationii guddina magaalaa isa akkuma regularii ta'ee akkuma nagaadhaan guddatu osoo hin ta'in akka hin taanetti magaalli guddata. Akka hin taanetti gaafa guddatu lafatti qabduun qabu. Urban sprawl jechuun bargaanfatanii akka nama jibbisiisutti ciisuu jechuudha. Faca'anii ciisuu jechuudha. Magaalli akka nama jibbisiisutti faca'eeti baadiyyaa kana fudhata jechuudha. Akka kanatti yoo magaalli kun guddata ta'e lafatti qabamuu hin qabu, daangaayyuu hin qabu. Daangaa as ga'ee dhaabbata lafni jedhamu jiru. Akka maaster pilaanii kana irratti karoorfatan immoo daangaa inni isaan irratti maaster pilaanii sana keessatti qindeessanii qabataniiru, lafa sagantaa irratti kaawwataniiru. Baay'ee nama sodaachisa. Naannoon tuulamaa, tuulamni irra jiru hundumtisaa waan magaalli sun liqimsuuf karoorfataniiru godhaniitu baafataniiru. Sun immoo badii guddaa fida jedheetanii yaada. Yoo kaartaa sana argattanii jiraattanii magaalli Finfinnee mootummaan amma nan guddisa jedhe sana aanaa kamtu jala galuuf deema laata? Akka isaanii dabalatanitti Akaakii, Baraa, Burraayuu, Muloo, Sabbataawaas, Sulultaa, Walmaraa, Finfinnee qabatee jechuudha. Booraa, Liiban Cuqqaalaa, Loomee, Himbichuu, Adaamaa, Adaa, Doddota, Alaltuu, Jidda, Ejeree, Illuu, Tolee kan jedhan kanadha gara 20. Maal agarsiisa kun Finfinnee amma kanatti bal'ate ta'e? Egaa amma kanatti yoo bal'ate maal agarsiisa? Uummanni asirra jiru kun tokkoffaa Dhaggeeffattoota keenya deebii gaaffii kana torbeedha itti fufu Dr. Gitaachoon waan caqasaniif horaa bulaa an Dassuu Duulaati. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kun sagantaa mala jireenyaati. Ani qopheessaan keessan Aliyyi Galatooti itti dhiyaadha. Gaafiif deebii margituu maammaa argoo waliin goone kutaa lammaffaatiif kadhumaa isinii dhiyeessina itti dhiyaadha. Meeshaa aadaa Oromoo bakka adda addaatti sassaabanii bakkee sanitti fiduun waan kana hundatu hojjetamuu barbaachisaa jechuudha galgala saniif. Namni waan kanarraa qooda fudhataa warra bareedduu Oromoo ta'ee warra achi dhufee waan kana laalu maal jedhan feedback isaanii maali? Akkan argetti jabaadhu waan gaarii hojjette waan gaarii laallee jedhaniittuma dhufanii afaaniin natti himanii namni barreessaallee anatti himee hin jira. Namni gurguddaan amma isteeta callaa miti Awustiraaliyaaf Noorwee irraallee
biyyarraallee waan gaarii gootee arginee jedhanii ana jajjabeessaa jiranii atiitti gammachuu qaban natti fakkaata. Asirraa immoo guddatee osoo arganitti kanarra gammadan jedhee yaada. Kan amma waan kana guddaa akka guddatu yookiin immoo waan amma dalagaattu kan akka gaarii itti fufuu fi namni Oromoo maal fa'atu godhee waan kan akka gaariitti qopheessitee wanti kunillee guddatee biyya adda addaa keessa babal'atee Ameerikaatti illee guddachuu danda'a. Maal godhuu qaba namni? Namni akkasiin jedhe sanitti namni amma faamilii ijoollee dhalee yookaan ofiillee yoo hin qabaanne ka obboleessaatiif ka faamilii ijoolleen hin jirti. Ijoollee kana jabeessineeti argitee amma struggling Oromoo kuni ijoollee latti jabaachuu qaba. Ijoollee kana yoo jabeessine bakki tokko akka geennu hubatanii kun immoo sagantaanaan qopheessu kun isaan motiveetii waan godhuuf isaan Oromummaa isaanii haatti jabaataniif waan hojjechaa jiruuf kana hubatanii warri na bira dhaabbachuu qaban. Akkamitti na bira dhaabbatanii takkaa'uu dhufanii guyyaa shooyii kanatti ijoollee isaanii qabatanii kun kana yookaan meeshaa aadaa sana argitee kun kana kuniin kanaaf fayyadamaa wanni ta'aru kanaa jedhanii ibsanii fi sagantaa sanirraa ijoollee isaanii qabanii dhufanii osoo laalanii waa guddaadha. Achirra darbee ammoo argitee wanni aan hojjetaaru kuni akka laafatti ilaalamuu hin qabu wanni jedhee fi bareedduu Oromoo jedhamtee intalti takka gaafa moggaafamte waan guddaadha. Addunyaan akka beektutti biyyi alaala gara biraa amma fakkiidhaaf biyya ollaa kenna Itoophiyaa yoo fudhanne warri Itoophiyaa Missis Itoophiyaa jedheetii gaafa dhiyeessuu jalqaban amma dhiyoo tana beeku anarraa haga turan natti hin fakkaatu. Abbaan mucaan sagantaa san qopheessu natti dubbatee ture. Akka waliin hojjennuuf garuu ani isa wajjin hojjedhee hin danda'u. Wanni amma isaan maqaa kaasee fi isaan amma mucatti masanuu gaafa filatamteerraa qabdee haga bara dhufu kuftutti waa godhaniif. Biyya geessanii achumaan waa'ee biyya isaanii beeksisan jechuudha. Amma Missis Oromoon sunillee gaafa mootee jettu osoo waan akkasii Missis Oromoo san uffattee tiyaaraa san godhattee olii gaddeemteeti Oromoo beeksiste jechuudha. Namni Oromoon eenyu eessaa dhufanii jedhanii beekuu danda'an. Waanuma san beeksisuun waan guddaadha. Kanaaf amma mucattiin sun gargaaramuudhaaf ani hagas waan dandeettii gargaaree biyya geessee waa'ee Oromoo maqaa isiitiin beeksisuuf hin danda'u. Garuu uummanni osoo narra dhaabbatee takkaa'uu maallaqa isii kennee argitee tikeeta ispoonsara fa godhanii intala kana yooman danda'amne gara biraa North America, Canada fi USA keessa biyya Oromoon jirtu dhaqanii mucattiin Missis Oromoon tun jechuudha. So agarsiisa tokko irratti akka keessummaa kabajamaatitti ilaallamte baay'ee na gammachiisa. Lakki hedduu bareeda. Ati waan akka muuvii ta'ee diraamaa ta'ee waan adda addaa irratti illee akka wal fudhattu armaan dura si argeera na fakkaata. Baay'ee aktiivii. Enerjiin kan kee hundi eessaa dhufe akkee atamma kaatee waa Oromoo kan akkana godhuu qaba, aadaa akkana godhuu qaba. Amma namni waggaa gara 20 biyya faranjii taa'e kun inni nu faranjima gurraatti akkamitti Oromoo taatee teette eessaa dhufe kun? Waan gaariidha gaafiin kun osoo duraan jalqabeetiin gammada ture. Uummata amma reediyoo kan kee dhaga'uuf hubannaa gaarii argatanii ani wanni kun hunduu ka jalqabe maatii kiyya keessa takkaffaa abbaa fi haati kiyya aan akka margituu daa'ima isaanii osoo hin taane nama Oromoo baay'ee jaalatanii namni Oromoo mana isaanii keessa gizee maraa dhufaa ijoolleen Oromoo akka feetii mana baabaa kiyyaa dhufti. Baabaan kiyyaa guyyuu waanuma Oromoo nutti dubbataa akkatti jabaannee waan Oromoo kana jabeessinu nu gorsaa akkasiin jedhetu nu qofa osoo hin taane uummata hunda walitti sassaabii gorsaa achi burqe. Ka biraa ammoo guddaanii abbeeraan kiyya Washington DC jiraachaa ture.
bara dheeraadhaaf. Hawwiin isaallee Oromiyaan bilisoomtee nama Oromoo gammadee ilaaluu ture. Garuu abbeeraan kiyya bara Ihaadig biyya dhuftee addunyaa kanarraa hamrii ta'e. Garuu inni waan hedduu na barsiiseera. Wanni inni na barsiise keessaa afaan Oromoo dubbadhu naan jedha. Silkii bilbilee Adaamatti mana keenyatti yoo abbeeraan kiyya biyya alaatii bilbiluu silkii kaafnee yoo afaan Amaaraatiin itti dubbanne nun dubbisu. Abbeeraan kiyya na gargaare. Na barsiisee maallaqallee asiinaa erge. Wanni guddaan ana qofaa miti ka barsiise abbeeraan kiyya. Ijoollee haadha abbaan qabne Oromiyaa keessatti ijoollee 11 barsiisaa ture. Wanni guddaan inni jedhu Washington DC gaafa jirullee namni Oromoo airportii yoo dhufee yookaan community Oromoo isaaniitu warra dhaabe keessaa tokko Oromoo nama jedhame airportii irraa fuudhee mana ofii geessa. Eessaa dhuftee maaliin gaafatu Oromoo ta'uu ammas quotationii wayitii jira kan inni barreessee ture. Ilmaan Oromoo hundu ilmaan tiyya. Ilmaan Oromoo hundu ilmaan tiyya jedha abbeeraan kiyya. Kanaafi waan inni jalqabee waan inni hojjechaa ture bakkeen hin geessine ijoolleen qabu anatu ijoollee isaati. Kanaafi waan guddaan mataa kiyya keessa galee waan Oromoo hojjedhaa je'eetiin waa'ee Oromoo keessa nalaxxisiisee waa'ee mafaamilii kiyyaati jecha haadhaaf abbaa kiyya abbeeraa kiyya saanyaa argoo kanaaf. Hedduu galatoomka akka itti fufteeti daladdu abdii qabna. Miss Oromiyaa Miss Oromoon garam deema amma garam guddata? Amma keessattuu bara amma kana ji'a Oogustii kana keessatti godhee Oogustii 6tti baay'ee irraa gammadeera. Namni hedduu si gargaaraa jedhaniirani. Bareedduun Oromoo kun biyya amma jiru kanatti laayisensii qaba. Amma yaanni kiyyaa ijoollee bareedduu dubartii babbareedduu biyyarraallee akka dhufaniitiin sagantaa kanarraa qophii kanarratti hirmaachuu danda'anii itti yaadaa jira. Ijoolleen si gargaara jedhaniirlee jiranii guddateetiin bakkee tokko hagayuu barbaada bareedduun Oromoo tuni. Haga ganna 11 hojjettee haga mara mul'achuu dadhabde kana baratti aanuuf ammaan booddee guddatee bakkee tokko gaheetiin argitee namni biraallee itti hirmaatee ana qofa osoo hin taane nama tokkotti dabarsee taa'eetiin gammadee laaluu barbaada. Wanni kun akkana ta'ee jedheeti. Ammas argitee wanni guddaan bareeddu Oromoo kanatti qara dagadhe sitti himini. Ijoolleen Oromoo dargaggoon argitee durbaaf dhiirrillee bakkee san dhufaniiti wal fuudhanii walitti heerumanii barbaada. Guyyaa san dhufanii argitee namni gaafa duraa bareedduu Oromoo taatee filatamtee ganna 11 duraa jechuudha. Guyyaa san abbaa manaa argatte. Gaafa siin mootee jettee abbaan manaa argatte san akka taarikiitti natti himti namatti illee himti. Kanaafi namni Oromoo ijoolleen duraatiif dhiirrii dhufaniiti sagantaa kanarratti gaafa dhufanii jedhanii wal ilaalanii wal qaadhimanii heerumanii ilaaluun kiyya waan guddaadha. Alagatti ka deemanirra this could be a love connection ta'uu danda'a je'eetiin ilaalaa bareedduu Oromoo fuulduraadhaaf. Nullee baay'ee milkii gaarii fi hawwinaa jabaadhu akkanumaan akka itti huftu nullee haga dandeenye waan ati hojjettu kana uummanni Oromoo ka biyyaa fi biyya ollaa jiru akkasuma ala kana jiru akka dhagaan akka gurra isaanii buusii goonaa sagantaa keenya irratti dhufuu keetiif hedduu ulfaadhu siin jedha. Galatoomaa isinillee waan affeertan.